Maqaan koo Wanduu Taakkaleen jedhama. Kanan dhufee magaalaa Beenishaangul irraa biyya Soogee jedhamu irraati. Gochaa Waaqayyo gaara kanatti naa godhe 2017 marsaa jalqabaa sagantaa daldaltootaa dhufeen ture. Sagalee raajiidhaanii raajiinfaa warroonni qulfiin bishaan keessa sin jalaa bu'e abjuu keessanii agartanii fiigaas baa jennaan anis fiigeen as ba'ee naannoo nama 150 kan taatanii warri kaanii bishaanitti kuftanii qulfiin bishaan keessa sin jalaa bu'e warra akkasii dafaa kaa dhaabadhaa harka raasaa dhaabadhaa warra akkasii warri kaan immoo harka wayitu gidduu galee sin jalaa eebba keessan kana argitan abjuudha kunis kaa dhaabadhaa sinis dafaa yaa gara fuulduraatti baay'ee nama dhaabbattan kun waggaa dhufu warra galataaf dhaabbattanidha. Diriirsa harka keessan gara kooti. Warri qulfiin bishaan keessa sin hirkaa bu'e seexanatu eebba keessan isanni bishaanitti naqedha. Warri qulfiin keessan namni gidduu galee fuudhe sun immoo eebba dinni sin jalaa qabedha. Kun lammanuu guyyaa kanaa kaasee hafeera. In baatu in hojjettu in milkooftu waggaa dhufu galataaf deebitan. Sini ta'eera. You are free, you are free, you are free. Sagalee raajiidhaanii qulfiin kun sin harka galeera nuun jedhanii akkuma sana isaan akka jedhanii asiitiin ba'ee lafa bituudhaa karoorri koo ture. Lafa kanas barbaadee argachuu hin dandeenye waaman qabu sanaan. Nan gala jedheen gargaartuu kootti gaafan dawwalu ingaliin isa kana hin dhageenye ammayyuu achuma turetti. Barbaadeera kunoo arrayyuu dhadhabeera. Dallaalaa meeqas gaafadheera. Kunoo amma galaan jiran ingaliin isa kana hin dhageenye achuma ture. Ammayyuu kan keenya ganaa hojjetamaa jiraate. Achi namichi tokko karaa irratti ol agarreema warra ganama safara keenya dhuftanii deebitanii maal barbaadu mana barbaannaa inneen kottaa mana jira safara keenya mana bitamuu jiraati kottaa'e ishennee galgala isaa dhannee walii ilaallee mana sana ilaallee naa taa'ennee ilaallannee mana kana namichaa wajjin walii gallee amanamummaaf jennee mana birrii 700 wayii nagadamaa jiru birrii 1,000 laannee galee nuun qabdii isaa galgala isaa namichi kunis birrii sana fudhatee bushatee ganama hin dhanne waan kana hin sirreeffanne ulaagaalee jiru hin guuttanne waaqayyo isa kana naa godhe isa kana guddisaa waaqayyoon naa galateeffadha. Lammata irratti dhuga baatiin koo akkuma asii bee galeenii waan an qabuunii ishee manan jedhe kana bitadheera akkaawuntiin koo duwwaa ture akkuma kana raajii maal kana booda ispiidii gaara aaraadhaan deemtu jedhe. Kana booda kan keessa ispiidii gaara aaraadhaan gaafa isaan jedhanii ameen jedhee nan fudhadhe amantiidhaanii akkuma asii bee galeenii hojii nan hojjedhan ture bara baay'ee hojjedhe garuu hin milkoofne erga gaafa nan as dhufee deebi'eetti dur waggaattanii yoo baay'atanii kuntaala 20-30 nagada akkanas ga'ee deebi'een garuu yoo xinnaate gara makiinaa 4-5 fe'adheera isa kana waaqayyoon naa galateeffadha. Inni sadaffaanii akkan asii bee galeenii kaapitaaluma duwwaa irrattanii callisee ammas eeyyama saliixiin baase saliixiin birrii gurguddaadhaan bitama namni baay'een hin beeku namaa bitaanaan jedha ani garuu ispiidii gaara aaraadhaan deemaa waan isaan jedhamanii bakka ispiidii masanaan deemate innanaati warraa koo yeroo tokko maal naan jetti ati maayidhaa atoo baay'ee deemaa jirta ina hojii man hojjedhutu birrii mataa waaman qarkaan qabee birrii ta'a ina kan kee gargaarsi kee baay'ee dabaleera bakka ati amantiin kee siiteera baay'ee namatti tolette baay'ee naa galateeffatte sheemti isa kana jabeessaa waaqayyoon naa galateeffadha. Inni sadaffaa waan an jechuu barbaadu warri akka keenya jalqaba keenya garteet akka keenya dhamaatanii harka duwwaa isaatiin warri gara kaa dhuftanii moo'icha guutuun akkasiin galtanii abdiidhaan eeggadhaa ammayyuu as dhuftanii warri jirtanii eebba dachaa eebba kana caale dachaa akkasiin fudhattanii galtanii abdii guddaa hin qaban isa kanaaf godaa waaqayyoon naa galateeffadha. Gaafa raajiin sanyii facaasaa jedhu harka guutee namni facaasee harkuma guutee ina hammata isa kanaaf yeroo facaastanii dhimmi keessan hojjetameera waamasin facaastanii dachaa 100 hammatu ani callisee man kenne kennaa akkasii kenneen beeku hin qabu garuu callisee man kenne akkuma facaase eebban hin beekne miiraakilii gurguddaa jireenya koorratee baay'ee namni hundumtu afaan qabsiifate inni kaan maalidha hojjechiifatee dhufe bakka kun ol beennoo dhiisaa waldaa maayidha kennaan jedha garuu kan keenya Yesuustu hojjeta. Akkuma anaaf hojjete mana keessanisitti waaqayyo isiniif hojjetu. Inni anaan na gargaare kana caalaa si na gargaaru. Inni gaara kanarra galataa na dhaabe isinis galata dachaan si na dhaabu.
nama waaqayyo as dibee nuu dhaabe qoricha godhee lafa kanaaf biyya kanaaf ardii Itoophiyaa kanaaf dhaabe bara isaanii jireenya isaanii gooftaan isaan eebbisachuun barbaada. Ijoollota as keessa hojjetan xinnaadha amma guddaatti gooftaan bara keessan jireenya keessaan eebbisuun jaalladha. Waan dhaggeeffatanii gooftaan isin eebbisu. Itti dabalaa gooftaa keenya isa jiraataaf galata jabaa fidaa. አቶ ወንዱ ታከለ የመጡት ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከሾጌ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። ለ2017 ዓመተ ምህረት የነጋዴዎች ኮንፈረንስ ለመካፈል ወደዚህ ወደ አራራዋቂያ አዱኛ መጣውኝና ፕሮግራም እየተካፈልን ያለን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ በትንቢት ቃል በህልማችሁ ቁልፋችሁ የሚወርቅባችሁ ሰዎች እዚህ ውስጥ አላችሁ ወደፊት ለፊት ነው በማለት ጸሎት ካደረጉልን በኋላ እናንተ የራሳችሁን ቁልፍ ወስዳችኋል በማለትም ቃል አወጡልን። እኛም አሜን ብለን ተቀብለን ገባን። እዚህ ተጸለየልን። ያንንም በእምነት ተቀብዬ ገባሁኝ። ከዚህ ስወጣ እኔ አካውንቴ ላይ ትንሽ ብር ነበረኝና በዚህም ደግሞ ከዚሁ ከነቀምቴ ከተማ ቤት መግዛት ፈለኩኝ። ከባለቤቴ ጋር ተመካክረን ያንን ቤት ስፈልግ ግን ቤት አጣሁኝና እኔ ገባለሁ ቤት አጣሁ በማለትም ለባለቤቴ ስነግራት አይ ይሄንን አልሰማውም እዛው በመቆየት ፈልግ በማለት ትነግረኝ ነበር። እኔም እዚህ በመቆየት ፈለኩኝ። እንዲህ ብለን እየሄድን እያለ የሆነ ሰው መንገድ ላይ አገኘንና እናንተ እኛ ሰፈር የነበራችሁ ሰዎች አይደላችሁም ወይ ምንድነው የምትፈልጉ ብሎ ሲጠይቁን ቤት እንደምንፈልግ ነገርናቸው። እነሱም የሚሸጥ ቤት እንዳለ ነገሩንና እዛው ቦታ ወሰዱን። ያንን ቤት አየንና ወደድን። ለዚህም ደግሞ 1000 ብር ቀብድ ሰጥተን ተመለስን። በንጋታው መተን ያንን ቤት ገዛን። እግዚአብሔር በንጋታው ይሄንን አደረገልኝ። በዚህም ተሳክቶልኝ ቤት ገዝቼ ተመለስኩኝ። ከዚህ ስገባ እንግዲህ ያለኝን ቤት ስለገዛሁበት ምን ብር አልነበረኝም። የሚሰራበት ብርም አካውንቴ ላይ የለም። ግን እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ የአራራዋቂያ አዱኛ ስፒድ ወይ ደግሞ ፍጥነት ያገኛችኋል፣ በዚህ ስፒድም እናንተ ትሄዳላችሁ ትሰራላችሁ በማለትም ቃል ያወጡ ነበር። እኔም አሜን ብዬ ያንን ተቀብዬ ስለገባሁኝ ከዚህ ከገባው በኋላ ስራዬን ቀጠልኩኝ። ከዚህም በፊት 20-30 ኩንታል እንኳን አልሸጥም። ከዚህ ከገባሁኝ በኋላ 4-5 መኪና መሸጥ ጀመርኩኝ። ይሄም በዚህ ስፒድ መጓዝ ጀመርኩኝ። በስራ ስኬታማ ሆንኩኝ። ይሄን ስራ እየሰራው እያለሁኝ እንዲሁ እኔ የሰሊጥ ንግድ ፍቃድ አወጣሁኝ። እንዴት ይሄንን ማውጣት ቻለ ብሎ ሰዎች ያወሩ ነበር። እኔ ግን በእምነት ካወጣው በኋላ በዛም ስራ ጀመርኩኝ። ስራዬም ስኬታማ ሆነ። እውነትም የአራራ ስፒድ አግኝቶኝ በዚህም ስራዬም መስራት ጀመርኩኝ። ባለቤቴ እንኳን አንተ እንደአመንኩ ሆኖልሃል በማለት ታመሰግንልኝ ነበር። ይህ ስፒድም አገኘኝና እኔም ስራዬም ሞገስ አገኘ። ስራዬም መስራት ቀጠልኩኝ። አሁን ስኬታማ ሁኜ ስራዬን እየሰራው ነው። እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ይሄንን ስራ ሲሰራ ብዙ ሰዎች በጠንቆላ በተለያየ ነገር ይሰራል እንጂ ቸርች አልሄድም በማለትም ያወራሉ። እኔ ግን የሰራልኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ በዚህ ነው የሚሰራው በማለት ተናግረዋል። እንዲሁ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ለእናንተም ደግሞ ከኔ በላይ ይሁንላችሁና ለምስክርነት ቆሙ በማለትም ባርኮ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።